amana ma nalek imsiti le chomu duke zada katu atoni tunni tijammal sira obsa sira yalla maga matu ne salpanne mali ma zog dan kana hawazu makawantu war mabu fure kenne male namni akka giftara tan giftara no giftara oromo nu tuke zanu ara fajira ga ma dufe kenne mene mayamatu namni hada ofitin kenne ana le chana kenne mal gorat mana gorana na kenne harate tu beraji haratiya beraji abba ke tu beraji abba kiya beraji Raju. Ena, ani lole mira ke sagala kenne kuntara ki ya lola kenne me. Na kuntara. La. Sinan ke bare satu. Obbo Dr. Asli. Mama mira ke satu begitu. Aye, asumana fura tu asumana lori dabaliti am. Asli ada bersiri meme. Asli. Meme kaki dile jatuh. Baru kita takiti kenne tum barbadon. Ilili tak kaki yang kenne na sabak kenne kan alfan lagi mana. Wallahi aisatum. Agaknya sih himara bar. Eke race jadi rani anak bekera race lah gammat. Bane si madalla me giftar dufe arab abbakiya bele ajra jere gifti karne makan li tikenna namni ilili tak kan ujuro borento makakiya. Amma saluwa na gana jere fiona mata boko ka jira jara daya jara jirtun di account jirate aisatum atis tun fetan gargara fetan disa. Rabbi karim. Mudno minta Odo kare fatu namni ustaadota gurguddaa kana saalfateen kennini anaa nama rabsaa oolu kana leenca kenna gowwaa barbaadatha habiibi Aye, eke gala tobi ulfadu. dakika sabitu jira Dr. Asli onne saba kana mararran hafle taran kai saadeti maka isanitin hawasa kenna katulama meda fati Allahu akbar. Wallahi maka asli dia akil bagina. Galaton Allahu akbar. Kumakako tidak. No, asli dani. Us. Asli ti abtami simbal babura sabu matar. maka mabbaa fedheetin waa ta'u leencoo galatoomii aaqil galatoomii noo qorra dantaa miti nuti nama gargaaruu yoo dantaadha malee Abbaab di ergat. obboleewwan nama arrasitan yoo dhugaa isinitti himan nama arrasitan tasgabbaa ani wanni as keessaa bu'aan takka barbaadu hin jiru Ummata keenya kabajamoo. ta'aa kiyya gubee dhufaara an kama akkatti lolu kanallee ina dhugaa isinitti hima amma yoo asii baheetti ringirta fadhe namni namoota jiru hin beeytani an ummanni kiyya narraa faama isin qomaxonni waa kennuu hin dandeenye koomentiitti waan maan hin jirina nama nama osoo nama arrabsu Asli ti ya Donis doktor, dubba donis. Asiran nu kanna omani kan bakka lama waan biyya jechuun kanarratti nu kanna Wain dubbachuu barbaada. Wonni insaan omani kan bakka gudama turan nu kan habibi thank you Nama wali kaabatan ada video bisubi. Apa be gasti game miti. Oboleso. Gasti game ranjiru. Ummata tulama qabeenya jararraa buqqa'anii bineensaan nyaatamaa jiran bararra jennee thank you gara maallaqaatiin na caqasa gara maallaqaatiin uummata kadhannee dadhabnee maali warri kaleessan nu tokkummaa barsiifne tokkoomanii lubbuu nama tokkoo baraaruudha torban kana guutuu mana jiraattuu nu affeeranii dhabnee biyyannaan nu agarsiisuun nu affeeran malee namni keenya dhageettitti waan kennine nu agarsi ilaalaadha wantichi nawaamanii achirra son taa'u wallahi sa'aatii lama keessa miileena tokko guuran hadda guyyaa sadii moo afuraffaarra jiru guyyaatti miileena guuraa jiru kanaaf hawaasa keenya akka hawaasaatti salphataa jirra hadda jechuudha dhugaa walitti himna akka hawaasaatti salphataa jirra giiftaroonni bor leenca kennuun keessanii noolli piliis miileena nu guutaa giiftarri tokko leenca tokko nu kenne galatoomii ulfaat miileena guuta nu hawaasaaf jecha sirra ta'aa jirra bakka biraattu bakka gargaarsa jiraattu wallahi baaba iccitiin baasaga ajjala jiraawwan wallahi kalee zaman edeen gadda kana hidhadhee jala ta'aa jiru ija kiyyaan arge namni keenya dhiigaan waa hundaan kan hundi keessan beektan leenca isaa kennuu gargaarsa irratti argeeraan guyyaa kaleessa malee edeen gadda jaraa dhageessanii wallahi isinii jedha agartuu lama jaamaa ija kiyya
الله الله على توبة فان على توبة Akkas. مو بيك يا ابشر ولا كم بوجي تابشر ان شاء الله Lakki miileena gunne taanani. Kana booda Thank you. miileena keenya taan maali maa eenyu gadi maa. Sabni keenya eenyu gadi. Ija Wallahi. keenya argaa jirra. Sanyi Baaba gabbuu isin itti abbaa argina jirtu argina. argine. Asli hin argine. Sanyii hin argine. Ana hoota hin argine. Reedii hin argine. Ijoollee warra jiran nan kijibe. No, sanyin busina anatu jalaba. لا لا اتتاي اتتاي Erganni abbaan abdii ergatu jedhaan yaa ergatu nan gashi. لا نما تبرسا راف جدي Mata keenya kabajamu. nama kiyya hagana waan yoo dhufee kana waan Ani jalaa jara keenya numaa kaka godhaan jiru. Allahu akbar Jalaa bu'an. namni kun qaataa maqeen ni yeroo sana famarfaffaa fitti deebe makiinaa biyyee booratu kana abbo rabbi barakaa si haa godhu rabbi barakaa isin haa godhu warri leenca darbitan warra arba darbitan maqaa waan darbitanii kan ani hin beeku jara kana beeka ani hin beeku baran Bakki kosee. Kottu ergatu. Allahu akbar maaki Allahu akbar maaki leenca eegaarraati xayyaaraa darbitaa badi yaabbattee badaattamoo Allahu akbar maaki sirraa leenca eegaarra isiillee galchaa duniyaa ta'e keessa rabbi barakaa haa kaa'u rabbi duniyaa ta'e keessa barakaa haa kaa'u maakii ta'e na ulfaatu guddadhu fiyyuu aslii yoo mara seenumsiisaa intala nama qabaa nama kaanii kennaa oola gaafu rabbi barakaa si haa godhu ijoollee teena wallaahi warri habaabu Gara natti buusaa jiroo. awwal Bakka Dhagahaa dandeessa. Gargaarsi kuni gargaarsa uummata tuulamaati. Akkaawuntii kanarratti miileena tokko barbaadan akkaawuntii manatti yeroo kentanu miila keessa galtanii calluma itti Mube barnoota irratti gargaarsa uummata tuulamaa itti nu barreessite kam sila achirratti. indaldamami bakkuma tuulama 1 million jedhu san Waan biraa waan dubbachuu barbaadu asilii Mubaarak Reedii Haadha Faatee Ustaaz Hamzaa Baabbaas Sheek Riyaad dhugaa dubbachuu fi jechaan ittiin isin galateeffadhu hin qabu. Raachuu hundi keessaniyyuu maali jennaani uummanni as jiru kun maqaa keessanii dhufee as jira. Jaalala isiniif qabuuf, kabaja isiniif qabuuf, ulfina isiniif qabuuf as jira. Ani dhugaa dubbachuuf eenyumtuu uummata isaatiif gadi ba'ee gaafa uummata isaatiif waan jecha tokko dubbatu ana biratti gatii guddaa qaba. Kanaatiif ani waan duniyaa ta'e keessa rabbi barakaa haa kaa'u rabbiin isinirraa jaalatu ulfaadhaadha. Amma sisteema giiftaa kanas osoo uummata kumaarfanas jala jiru kanatti bifa akkaawuntiitiin itti fayyadamne gaariidha jedheen yaada. Sanirratti illee osoo hojjettanii walii galtanii tooyi hedduu natti tola. Warri giiftii kennu giiftii itti hafuufu warri giiftii kennuu hin dandeenye immoo akkaawuntiin as jalatti kennoo 430 barreeffamaa jira. Waan waadaa galtan as jalatti waadaa galaa piliis achirratti akkaawuntii sun irratti nu gashaa. galatoomi iimaan duniyaa ta'e keessa rabbi barakaa haa kaa'u dhiibaan isin hin jedhaa galatooma warra as keessa jirtan dhugaa uummanni kun afur kun maqaa keessaniin dhufu. Dabalata waan sanyiin jedhe irratti uummata keenya chaaleenjiin kuni chaaleenjii akka sabaatti uummata biyya jiru ilaallatu warra tiktookii hin qabne ilaallatu giiftara ilaallata hundi keessan warra bitachuu dandeessan qalbii kana jalaa nu baasuu qabdu miileena gadi ba'anii beekan miileena nu guutaa akkaawuntii kana kun akkuma biriikii kana akkaawuntii kana tuqaati miileena nu galchaa tokko lammaffaan immoo warri karaa akkaawuntiitiin karaa zeeliitiin gargaaruu barbaadan kunoo as jalatti barreeffamaa jira achiin nu gargaaruu dandeessu garuu kanas immoo miileena nu guutaa ummata tuulamaatii fi giiftii asirratti kennamaa jiru hundi isaa akkaawuntii guddifamee jiru kana ummata tuulamaati hubadhaa nama 4,000 keessaa yoo xiqqaate namni 3,000 nama keenya warri kaan immoo yawwana ta'anii waan jedhu nuun jedhaa jiran wama sin beektan kanaaf ammaa tokko taaptaabii miileena na galchaa taaptaabii miileena ana tuttuqaatti taaptaabii miileena galchaa tokko lammaffaan ummanni tuulamaa tapha beellamaatii gadii miti ummanni tuulamaa dubara tokko gadii miti ummanni tuulamaa mubaarakii gadii miti geemara tokko gadii miti jechuudha walumatti kanaaf
Tapha gasteerran jirru. Namoota guddaan walii jira. Asirratti kaatii miileena nu galchaa salphina nu hambisa. Wallahi bor karatti baatanii mana jaraaf galtan nu qabdan. Karatti baatanii afaan qabnettanii haasoftan nu qabdan. Hundi keenya. Warri qashii qachitan immoo barraa jira. Mubeen akkenni alharbu khudaa jedhanii lolli malaani arabifatana shee hamzaa qofanarraa beekaa alharbu khudaa jedha. Waan jedhaniif qaban. Amma andeemsa waa sadi qofa dhaamadha durseeti. Namni kuma afurii kun nama kuma afurii naa fidaame takkuma takkaan nama beektan qofa. Akkas. Nama tokko qofa naa fidaa tokko jedha. Amma waa'ee qarshii waa'ee liqii waa'ee soddom Allahu akbar maakiiti yaaboo akkana kunuun gabbarri kan kee xayyaara malee hin ta'u rabbu mirisi areeressu akkana abbaa feetanii intala akkanaan yoo tuun illee dabboonte taan heerumsiisee gabbara nyaadhaan kun durba baay'ee qaba alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanni jechuu barbaade dafa namni kuma afurii kun nama tokko naa fidaa takka jedha. Kabraa daqiiqaa soddoma waa'ee birrii liqaan dubbatina abdiilleen kutatina. Alhamdulillah walakkaa geenneerra kamanaa keessaa qabnu waliin. Walakkaa geenneerra kuma 500 geenneerra kuma 500 tanallee namni reebbu faara amma itti goona. Bismillah jedha daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 meen dubbatinallee buush godhaallee jedhina. Daqiiqaa 2 شيرنا غوسيسا انتو غوسيسا نمي دبته دندو اجا الله اكبر شيرنا غوسيسا انتو غوسيسا نمي دبته دندو اجا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر غلطوما والله غلطوما ولكا مليون غوغن جبادا ولكا غوغن انتمدا ولكا غنيو جن فما دي موان ديف انت ولكا غلطوما دقيقه لمان لينچ دقيقة لمان دقيقة شيرين وغسيسا با إننا نما كيسا تاب شير أكاسي الله أكبر الله أكبر شير قدا الله أكبر koini akatufa netimi onnerra donatirra waanuma koini jedhamu maqaa guloo gargaarsa tuulamaa jedhu kan irratti hundi keessan walakkaa mijeena fagaasan General Reddy addarraa General Reddy ati waan gootu ammame daqiiqaa lama keessatti sheerii kana nama kana kuma 8 galchite fidee qaalamaa dubbadhu ati maayikii si kennine. hundi keessan sheer godha koppiliiki qofa sontaan namoota iftara jettan hundi keessan sheer godha Jalqabaa reedi taaptaabii miileena galaa taaptaabii al tokko tuqaati miileena galaa sana booddee Galaara mileena galaara taaptaabii nabsu. hundi keessan taaptaap godha giiftii immoo hundi keessan maqaa gargaarsa tuulamaa jedhu kana irratti gaddaataniin waan maqaa Waan giftiin kaakin sheerii kan sheerii sheer koppiliiki walumaan oofna haja wal keessa baatti jedhani hundi keessanuu iyyuu Smith godhe yookiin bu'ii deebi raakii. nama irratti dabarsu jechuudha nama 10 nama 20 irratti sheer godha dabarsa adadaa hundi keessa sanyi maal jette dabarfadhu Raakii bu'ii deebi. sanyi maal jette sagaleen kee baay'ee deddeebi'aara sagalee inni itti na jeeqaa ture namni sheerii gootan nama tokko naa fidaa jee namni nama tokko sheerii gootan ittamme anu godhen jiru ada dafa laakkofsa tokko naa barreessa namni baay'ee abbaa abdii jettan abbaan abdii yoo dhufe haaseenu yoo hin dhufne giddiin harkisaan hin dhufu hin jiru kuni gargaarsa lammiiti malee gargaarsa nama dhuunfaa yookaan gargaarsa taajira wayisii miti beekamu koomentiin baay'ee mana qabnee as harkisuu hin dandeenyu nama tokko dirqamaan ani hin argine gara kiyyaa dhiisa komentii dhiisataniin kan ajajamtan qofa godha koppiliinkii yoo dandeettan namoota tisheer godha warri immoo kooyinii keessaa qabdan bor nama tabsiisaa bor ismiit chaalenjii guutaa bakka kanan na arganii dhiisataniin kuloo har'uma inni galee har'uma kana saba keessanii waan gaarii oola isiniif xiqqoodha garuu achi ummata saniif waan guddoodha hundi keessan osoo hin tuffanne wal gargaara harka harkatti irratti fuudhataniin
Yerosan. Yerosan galatu. Thank you so much. Ulfaadha Hundi keessatti barakallahu fiikum. qurxummiin jedhinaa, dhibba shaniin jedhinaa, onneen jedhinaa, amma namni leenca. Leenci dirqama miti. Leenci yoo kenname gammadamaadha. Garuu yoo dhabame immoo kanuma sanii gadi waanuma dandeessan buuhi godha. Teessanii waliin laayilaa koomentii qofa jaalina harkaan kompilinki godha. Warra giiftii kennuu danda'an biraan gaa keessayyuu giiftaroota sirriitti wanna jedha. Wanna gurbaa murtoo xiqqaa jedhu kana nurraa miyuutu godhe qaamuu bee maali? Nama arraba dhiisaatii sheer koppilinkii godhaa san turre isinii keeriidha. Warri moodireetara waan nurraa miyuutu godha afaan haasa'uu hin dandeenye. Ingoona. Yoo inni lama deebi'ee dubbate na taasise gadaa jira jala gadaa koo. Miyuutii qofa duukaanii biloogii godhi. Kenno akkaawuntii post godhi please as jalatti kenna. Kenno akkaawuntii post godhi. Akkaawuntii post gochuun dagatiin kaa. Akkaawuntii post godhi. Kennaw. Akkaawuntii kennoon 330 giiftiin ammas Mubaarak bira seenii. Keessan warri giiftii puush gootan gargaarsa tuulamaa ka jedhu kana cuqaasaa jalqaba. Maaliif jennaan goolii kenna kana guutuu barbaanna. Sini galee. Kanaaf Mubaarak barruu sana xiqqochisiisti haadha faateetii fi firraa illee No. Akkana achisiin. Baharuu galatoomi ulfaadha. Iddoo giiftii guddaan jiru kana gadi qabaa erga. Bahar bakkan guddisa kana gadi qabaa faamilii bakkan guddisa kana gadi qabaa gadhiisaa. Yaa. Eeyyoo yes. Akkaawuntii kennoon barreessaa jira. Akkaawuntii kennoon barreessaa jira. Waan kennoon barreessaa jiru kanarratti gashitu jechuudha. Biyyatti warri gachuu barbaadan. Kennaa 430 jechuudha. Kennaa 430 akkaawuntii barreessaa jira. Jalatti jechaan barreessaa jira. Lakkoofsaan hin nudide jechaan barreeffamaa jira. Jalaa qabataniit akkaawuntii sun irratti gashitu jechuudha maallaqa. Mube as deebiitii ati sheerii kana goosisi taaptaappiin guuteera. Gurbaan dhugama geemeraa miti adaa gurbaa yuutubeeraas fiddaniiti. Warri giiftii kan isa maqaa bakka. Aboo moodireetara nu Narraa kaasa barreeffama narra keetta horii arafaatee irraa kaaftee narraa kaasi barreeffama. Gadaa hojoo jedhaa gadaa. Asili itti fufu mee asiliin itti hafuuf asili itti fufu. Mubaarak. Aboo fi kana kan jiru saba kana kana taarraa moodireetara naa kennu kanas keessaa ba'an uummata hoolaa kana wajjin wacuu hin danda'u na bibi. Kenni moderator. Hundi keessanii Mustafa duniyaa ta'e keessa rabbi barakaa haa ta'u Mustafa. Moderator kenni. Muraada kee rabbi sii haa ga'u. Muraada kee rabbi sii haa ga'u. Iddoo Mubaarak guddatee jiru kana gaqqabaa malee akkaawuntii calliftanii giiftii gadi lakkisiinaa. Allahu akbar. Sibira galaa jira mubee. Ramzi bakka 444 san gadi qaba bakka 444 san. Koya nan nufa koy achi nan nufa. akkana haa sinnurraa kottu Mubaarak way maal taate tarma duraatu nu dararu jirta haa. Isa bar. Ammas manara waan ta'e manumarratti gallakkisu waan ta'eef achi gala garuu Mubaarak. La. Amma gaa odoo gorani waan biraati. Ammallee kunoo mana gala. Kunoo manuma gala. Ramzi. Astu kaajeen. Khan mute godhadhu Mubaarak. Khan mute godhadhu kas eeyyo. Thank you. Push asirratti push godha. Anarratti push godha astukaati. Adda gootukaati push godha. Walitaaf ta'a gootan bakka sana. Adda gootukaati push godha. Guys, this. Barakallahu fiikum. In this. Ramzi, push. Asit. Namni waan ati laayifii kallattiin jirtu sisee hin baay'uu dhoobaraara. Kanumatti Sadiq, kanas siin jedhe kanatti deebi. Yes. In this room. Ramzi, in this room. Click this room and send the gift. Teacher Amalaba. Akkaawuntii kanatti maa deebi'uu didde akkaawuntii kana maan deebin dura akkaawuntii lamaan seenuu. Akka asirratti haagisaa baramuufi. Galatoom Ramzi ulfaadha. Jazakallah khair.
Sheeriyaad nama yuukaan jedhu tokko qaceello du'aayin haa godhiif sheekha namni san makiinaa hedduu darbe makiinaa dhukkeessan la hedduu eenyu jedha maqaa isaan beeknu yuukaan ja'a makiinaa dhukkeessan nama darbuu jiru isumaan nu darbuu ture rabbi barakaa isaa haa godhu bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillah Ramzi. wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sagalee koo jira? sallallahu alaihi wasallam duniyaa isaa keessa abboo duniyaa isaa keessa rabbi barakaa haa ta'u. maal jettani doktora Ijoolleen manatti amma manatti irra oofaa jirti bakka biraatti deebi'ii jedha Mubaarak. lama ta'e maaliif jedhame lama ta'e Osoo suura wayii jiraatee suura itti fayyadamte baay'ee bareedaadha. Mobaayila wal bira asiisis telefoon tokko miyuutii godhi. Yaa amma sirrii jira. rabbi duniyaa teessan keessa barakaa haa kaa'u rabbi waan isin hawwitan rabbi isinii haa guutu bismillaahi irrahmaani irrahiim ramzii keenna duniyaa barakaa rabbi sii haa kennu saadiq duniyaa barakaa rabbi sii haa kennu maftuuhaa duniyaa tee keessa rabbi barakaa sii haa kaa'u sanyii duniyaa tee keessa rabbi barakaa sii haa kaa'u saba keessanii dhaabattan haawwata teessanii dhaabattan bismillaahi irrahmaani irrahiim muraada keessan rabbi haa ga'u bismillaahi muraada keessan rabbi haa ga'u rabbi hajaa teessan isinii haa fixu obboleeyyan keenya katuulamaa warra beelaa warra manarraa buqqee warra waraanaan qe'ee fi dhabeetiin jedhe nutu isinii jira jettanii rabbi isiniif jira isiniin haa jedhu waan isin hawwitan rabbiin isinii haa guutu duniyaa teessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u yaa rabbi duniyaa isaanii keessa barakaa naa kaa'i rabbiin duniyaa teessan keessa rabbi barakaa nuu haa kaa'u warri haa dhuftanillee jiddumaan akkaawuntii gargaarsa tuulamaa jedhu kana waan mileen giifti ka jedhu kana chaalenjii kana miliyoona tokko guunna jennee haga ammaa kunoo walakkaa irra jirra mee dafaatii nuu birmadhaa hawaasa keenna wama qabdaniin hin dhabnu osoo nama tokko tabsiisaa jiraanne hadha waan guddaa ulfaadhu leenca kiyya rabbi barakaa si haa godhu abbo rabbi balaa si dhuftu saaruu ka ofiitiin sirraa haa dha'u rabbi balaa si dhuftu sirraa haa dha'u duniyaa sheekha chumaan saadiqii sitti nu waan si qaceellotti saadiq yaa rabbi saadiqii kiyya kana rabbii kiyya humuraada isaan haa guuti saadiqii aamiin jedhi bismillaahi gurbaa sidiqii rabbi si haa godhu duniyaa tee keessa rabbi barakaa haa kaa'u umrii dheertu rabbi si haa kennu bismillah waan atawwite hunda rabbi si haa guutu wama atawwite abbo waan harkana dhussi kana narraa ol qabi yookaan qaqqabi barreeffama kana fudeen irra kaa'aa mubaarak Mubarak mube Ogguu takka muraada keessa rabbi haa ga'u saadiqii duniyaa tee keessa rabbi barakaa haa kaa'u hundi keessanii namni kuma sadihii kun namni kuma sadihii asirratti hawaasa keenna ka tuulamaa ka balaan biyyarraa buqqifte ka waraanni biyyarraa buqqise ka beela'eeru waallee godhuufiillee baannu mee chaalenjii miliyoona tokko warra geeyii beellamaa taphatuuyyuu guurtanii adhamee kanarratti guutaa dafaatii ijoolleeteen sheekha akkasumatti warra anan maqaa sii dhawaa iskuu Husseen nama juusitti naansi sheekha tuulama jecha juu kanarraa ol siisi mubaarak sheekarraa bismillaahi risquu jettanii iskuu Husseen hedduu isku waan ati yaadde rabbi sii haa guutu iskuu kiyya amiin bismillaahi aashiqa nabii rabbi sii haa taasisu amiin muraada kee rabbi sii haa guutu abbo iskii keessa rabbi sii haa kaa'u iskii keessa rabbi sii haa kaa'u waan atawwite hundaa rabbii walis sii haa qabu yaa rabbi nu awwaal yaa rabbi nu awwaal nama tuulama bira dhaabatee bismillah rabbi si bira haa dhaabatu muraada keessa namuma habaaboo takkaanillee hadhaas dhaabatteetiin jette bismillah نسال في نسال نبافتني بسم الله رب الله اكبر الله اكبر مبارك تنرت قال اللي كنرت لا يبي باوس كثير ملا جابر مرادك ربي سيها قوت جال اللي ربي رزقك يا رزقك يا وانا تياد ربي سيها قوت Joote akkaawuntii ka kuma dhibba afur irraa qabu kan irratti qabi joote mana gale. جوتي وانا تياد ربي سيها قوت قوت جوتي دفي جوتين كسر بسني جلال Joote isa kasir buusantu giiftii kennu eegale. سربت نيسي Sirba hin dhiisee osama kiyya kara giiftiitiin gargaara jedhe. مبارك بالبلا كي وانتين قولين كافاوز قولين نمني لالان جرو غرغارسي چرت ترغان جرو مبارك
rabbi muraada keessii haa ga'u itti dhiisamee waa irra jira inni ijo as qaqqabaatii ka gargaarsa tuulamaa jiru kanarratti habaaboollee faayidaa qabdii guddisteet hundi keessanuu dafaa itti guunneerra daqiiqaa 10 qofa qabna daqiiqaa 30 fudhanneerra daqiiqaa 10 keessatti miliyoona guunna jenneerra jara namaal taatan taanu namni gaddacha eebar paawus jedhu kanatti qaqqabdanii ergitu elaa akkaawuntii immoo kennoon as jalatti barreessaa jira warri biyya arabaa jirtan achirratti nu gashaa maallaqa akkaawuntii kennoon 430 barreessaa jira ammallee gadaa sanyii gadaa akkaawuntii hoggaa barreessan barruudhaan barreessaa jiran malee lakkoofsa hin barbaadina kennoo namni jedhamu barruu afaan oromootiin lakkoofsa barruu godhee barreessaa jira sanirratti akkasi quba qabaadhaa namni lakkoofsa faa barbaaduu danda'a beeyta. Jazaa rabbi si haa deebu warri 5,500 jedhaatti rabbi muraada keessan haa guutu. Maarkos leenca sirraa eegna Maarkos dhugaa iddoo kanatti leenca sirraa eegna haadhoo koo. Marcos ulfaatu rabbi barakaa si haa godhu Marcos Allahu akbar Allahu akbar muraada kee rabbi si haa guutu joote yoo kasir busani ziri du'aa godhaafi rabbi barakaa isa muraada isa rabbi masojjite mubaarak fuudhi nurraa xiqqishootan rabbi hadaatee si haa fitu يا ربي مراد إنسان هاي ربي كيا أبو مراد كي ربي سي هاجو أسين دي الله تكفى فيلين تكفى في ولا كاملين أجو في جوادا ولا كاملين أجو نفسنا بودو في دي ملا الله أكبر دفع منهم تقولين سبا ورمو تولا ما قبيلة رولين تجارة سنياتهم رجولات يدفع كعرة كنيتين تمدين دنيا لمسكالي هوري كمسي بدأت أسجل جرفونو لمسكالي هوري كمس يبدأ تسيجا دفع جون لقى المعرفة اللي قولي بمهلا أستاذ أبو والله إنما قالتوا مبارك وأم بريدة قول إنجر تبو قمدين وأنا تقول ترى الله أكبر الله أكبر أيانتو أسرت بكا سورة كنا تقاتي قد إيسا أيانتو وانجبا قد إيسي دفي حاجاتي سرب بسني حافظ مرادك سرب بحاجو يا ربي كي حواسك يا حواسا نغمتشس ماركوس بيتي ماركوس لينجا كان كي إيغارة دفيتان هادو كو لينجا نيغانيسي إيغارة ماركوس سبا بكلتو فيديو بني بليز بكلتو فيديو نو بني دبدو بكلتو تاني نمنو فيديو بني تاجر وفي يوم مدن نمال تنو بكلا جانا وفي يوم أنا شفتت بكلتو يتني جرانا بكلتو المركز استمدة كوا half million يا أجن يستمدة بليز مليون تو كونغون نتانان الله ما تقول دونا ما بين نابو سميت يا بامبر باري ودو كل دونا ما انتاون كنا بود مالي بوي غلطو بري كوما دي داو نام كي تيرا تينغ ربي بركاسي ها مولو دنيا تيكي ربي بركاسي ها كنو برمساجرا الله أكبر warri jalaa waadaa galaame warri jalaa waadaa gala akkaawuntii jalaa isinii barreeffamaa jira kennoon barreessaa jira kennoo please nu jalaa wanti charges please walaloon kaminni nama walaloo qabu jira walaloo jiran nama waa walaleessee danda'u as keessa jiramoo ayyaantu habhabanuu ergitaa waariin iraatii nyaatu mallee nyaanni kunoo iraata na dhogganii ta'aa ayyaantu habhaba nyaannu ustaaz waa isinitti madhu namoonni baay'een as jalaa waadaa galuu barbaadaa jiru waadaa namni as jalaa galaa jiru mee irratti du'aa nu godha tole jaaladhe tana barti qoosii dhaabuun barbaanne gabaa tana barbaadeetti ejjiba ejji tanatu naa ta'eera maali biqiltuu tanatu walaloo wayii qaba moo biqiltuu situ walaloo qaba aya walaloo hin qaba haa ta'u walaloo qabaatte bareedduti waan takkatti qofa si kadhadhu aya tol waa wayii asirra naa buufadhuuti walaloo kan keessan kan nudhii si dafiyam goonni mataa kana waa maratee waa dubbataa karaa goota wayii ta'ati asirra waa kana buufadhuuti أكيد قلبي ستين بنا دفع ركية الله أكبر لكي
Biqiltuu san hin baanu shayini aslaan mataa gubbaa waa kaayyadhuu siin jee mataa kana naa haguugi xiqqoo. Okay, ayyee. Akka Waan gaariitti ijoollee dargaggeessaa kanatu budaa beektaa asliin fa ijoollee dargaggeessaa kanatu sanyiin fa asliin fa budaa jalaa xiqqoo akkana maradhuuti. Dhiifama haayaan akka tasaa seenee mubii argee deeggarsa akka ta'e bareetoo seenee haayanii Ulfaadhu haadha kiyya ulfaadhu. Jazaakallah khair. Allahu akbar. Allahu akbar. Muraada keessa rabbi haa ga'u. Yaadaa muraada keessa rabbi haa ga'u. Yaa rabbi yaadaa muraada isaanii naa ga'i. Yeroo tokko amma daqiiqaa lama naa kennitanii mubee. Daqiiqaa lamaan mee namni ani giiftiin hin danda'u wama rabbi naa laaffise. Kuma takka odoo kennite kumni takka bakka guddaa nuu guuti. Kuma takka. Akka cinqabaattan hin beekna. Waa hedduu akka kennitan hin beekna. جزاكم الله خيرا مينم نجلا كان جرتن كما تكرر كاسا ودون تفن إبشن ما فينتين أجر كاسا هكذا ديتن مي بسم الله جنا دقيقة سدي ورسا بسم الله جنا ورد سنيكا بعدو أي كما ديدما Obsa. Ummata keenya tuulama rakkatanii qabeenyi isaan irraa buqqaanii haala jiran gargaaraa jirra. Karaa gibsitti karaa mallaqaatiin gargaaraa jirra. Booliin keenya miliyeena kunoo gimmaasha keenne yoo dandeettan as bakka kumni 477 jiru irratti qabaa waan dandeenye. Kenna akkaawuntii barreessi please. Kenna akkaawuntii barreessi. أيه بارك الله فيكم جزاكم الله خير بكلتو الفاتو قالتو من أبجمي مي وانا اسيسا جدود انا فيراتي جدو باسا بريسات جرانان روادا غلارا اما نمو وانا اسيسين كراتو اكا مبارك بانو مانا كيسا كما دبا انجا تنفكاتي اسي كما دبا فرغا الله اكبر رفت ابو ليرون رفت كونو كرومين رفت غلغليسيتيت لون Our champions galatu kuma dhibba jaha geenneerra ijoon kuma dhibba jaha geenneerra kuma gamtu nu hafe Sanyi akkaawuntii barreessaa jedhaa jiran waan ta'eef we akkaawuntii are barreessaa. champions in barreessaa jira amma we are champions in barreessaa jira kuno koni kuma dhibba afurtu nu hafe kuma dhibba afurii tana dafaatti nu guutaa ijoon beelo hatta iraata nyaanne wallaahi maal nyaadha achitti beelatee hawwanni teenna abboonni teenna jiran akkuma dalagaa dhufeen asxaa'e asumaan seenee mee jidduudhaan daqiiqaa 3 biqiltuudha gadhiisaati maal jennaan haasofni kallattii kun nama eenyu jedha mee keessi jidduu irraa baafnee kana waa'ee uummata tuulamaa irraa yoo qabaatte yaadoo koo dafi. Aya galatoma ustaz galatoma ani katula marra ton tani walumaa gala bakka tokkotti tokkummaadhumaaf hin jedha. Ayyaantu galatoo. Yommuun taa'ee yaadu yoon herregu turuu hunduu babbadeera homtuu bakka hin jiru. Yommuun taa'ee ilaalu yoon xiinxalu bara dhugaan gadhaaniira kan olaanis dhara. Summiin jibbaa roomnaan gaarummaan badadee natu caalaan goomnaan waliin caallaan balee. Aloonni si'anaa aloonni har'umee hunduu babbadeera ofittummaan dhumee akka waa waadhamnee deebinee wal lollaa qooda wal utubuu walirratti olollaa. Silaawoo guutuudha dacheen keenya laali bishaan moo midhaani kan nu dhabnes maali bishaan dhabne jechuuf bishaan gidduu teenya fincaa'aa fi gibee dhidheessaan kan keenya midhaan dhabne jechuuf nu badhaase rabbuu qamadiif boqqolloos nu tuqota garbuu midhaan miti bishaan dheebuuf beelli keenya tokkummaan baduudha dafqiif dheelli keenya hunduu oduuf yaa'a akka galaana gibee kan dubbatu baay'annaan kan dhaggeeffatu dhibee. Ofittummaan haqaaqe sirna gadaaf ateete jiraachuu jalqabeera dhaloonni akka feete dur tokko yoo dubbatu tokkommoon dhaggeeffata barruu haayilee fidaa taaddeetu qalbeeffata isa baaroon barreesses waaqootu wabeeffata arsiif baalee taa'anii tuulamaa iyyaafatu diina taaddasaan oode waaqoon nagaan gaafatu utubaan iduu jignaan booranaa manni duufa buna jimmaan akaa'u finfinnee foolii quufa jimaa hararge qaame shaggartuttiin mirqana duula tuulamni waames mancaan gadi yaana oromoon koo duriyyuu milkis waliin of kolaa caba warra karrayyuu harargeetu okkolaa xaafii warra baabbichaa garbuu warra baaliyyoo wal wajjumaan soorannaa warri fagoo fi dhiyoo gammachuun keenya tokko gaddi keenyas wal faana eelaa arsii asallaa baalee roobeet wal dhaana bara nagaaf jaalalluu qe'ee keenyatti dilbii miillaan deemee wal arga warri gindoo fi gimbii
warri kumsaa morodaa kan alamuu qixxeessaa yuukifatee wal waamee wal dhageessisa eessa gaafa walloon tuqamu iluu dura qajeela diina gujiif booranaa sikkoo mandoot haleela diina walloo kamisee wallaggaatu weeraraa kaasee maqaa warqituu tuulamaatu geeraraa warqii gujii shaakisoo booranaatu qotataa maraa warqee najjoommoo durba horroon naqataa sikkoo mandoon dhibeesaa gujii waayyutti mataa dhadhaa horii booranaas maqiif baatu dibata bara abeebee tufaa bara siidaa dabalee kan koo kan kee hin jiru keenyaaf kan keenya malee abdii isaan najjoo waamee aambootti dhageessisa kaayyoo maammuun jalqabees waaqoo galma geessisa inni harargeef diinaa wallaggaafis diinuma wal wajjin waraannee yoo dhumnes wal faanuma maal taane ree har'ammoo wayyaa dhaloota qubee tokkummaa dhabuun keenya bara baay'ee fuudhe diinaaf immoo tolee fi saaqeef jennaan karaa ishee kunoon irratti fe'uuf maraatti waan garaa ishee lakki dhaloota qubee imaanaa saba komii waliin ordinu dalga qabne arraba wal irratti hin kaanu kun hin ta'u bar cabaa wal cabsuutu nu cabse kanatu kana qaba harreen dhukkubbiin jiillee madaadhaan gangalatti hin ta'u kottaa wal dhaggeeffanna teenyee odaa jalatti sirna gadaa dhaalchifne sirna guddaaf qaroomaa faranjiyyuu barsiifne warra giriikiif roomaa ofii fala dhamnaare fala nagaaf tasgabbii sirna gadaa guddicha nu badhaaseera rabbi riqicha yaamnu malee eessaan boochoo darbina gadaa dhiisnees gadadoo wajjin buluun salphina natu caalaan salphina waliin caallaan kabaja waa'ee gamtaaf tokkoomuu sirna gadaatu ajaja akka abbootii keenyaa akka gadaa shananii warra dabaree yaa'an karra dhugaa bananii akka aadaa fi duudhaa akka safuu ganamaa walwaliif haa qabaannu obsaaf qalbii banamaa diinni cabsuuf nu diiguuf asfalfalatus xiyya nu Farida bakka barreeffama akaawuntii Mubaarak jedhu kanarratti qaba. Mubaarak waan jedhu kan. Bakka Gargaarsa uummata tuulamaa 1 million coin kan jedhu kanarratti gadi qabaatii achirratti ergaa. Manarratti gadi lakkisiina akaawuntii Mubaarak lamaan as keessa jira. Kanaaf maallaqni kun irratti garuu gargaarsa uummata tuulamaa 1 million coins kan jedhudha. Aga amma waan mubee bira galees yaa'u laalaa jirra mubeen walitti qabee garanaas deebisaa suni rakkoon qabu amma isa kana garuu 1 million coins kan jedhu kanarratti qaqqabaatii gashaa ifama wajjiniin warri akkaawuntii barbaadan immoo suufii ilma horoo kan jedhu as jalatti jechaan isinii barreessaa jira waan ta'eef achirraa iskiriinshaat godhadhaatii achirratti nu gashaa jechaan barreessaa jira lakkoofsa waan nu dideef. Geeffadhu haadha geeffadhu. Gola beetiin jira waan maraafu. Diinni cabsuuf nu diiguuf asfalfalatus xiyyaa. Nu garuu wal taanaan diinnofumaa iyyaa. Wajjin injifannaa abshir lammii kiyyaa. Naannoo taanee nafnu Oromiyaan biyyaa jedha galatoma. Barakallah khair. Allahu akbar. Ya qalbi manama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. ما شاء الله ما شاء الله أصلي تفهم ولا لا سودا no jechuun jadi anke wala lo inni suni yu ganzaba kawaje ولا لسه بكوني سابو ما ولا لسه اوكي لو تري مالي ولا لو كرنا إفني جال كبا مالو بوله وان كولين جنة كبا أنا كمبر بادو وفيلتي يامدي كمبر لفوتي هذا كي يام في هذا كيسني وانا دقيق ولا لو كيسن شامزة ولا لو كيسن والله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والفاتحة قالتوما الله أكبر ولا لو كي يا برجي خليفة في ده والله ريد يا ريد برجي خليفة في ده ولا لو كي يا منا توك thank you الله أكبر قالتوما Ela gargaarsa uummata tuulamaa 1 million coins kan jedhu irratti qaqqaba 500 guutuuf deemna eewutu 500 rukutaam 5,000 barbaanna achitti ilaama 5,000 miliyoona walakkaa ga'uuf 5,000 barbaanna achirratti mee amma ariifadhaa ka bara zo ummanni qalbiidhaan suuta gattutu qeesiraayyoona qaata miliyoona jala ol dhufnee onnanna bara amma yoo xiqqaate bar 600 irra jirra bar kamana seenee wajji sirra.
Eessa dhufatti mucayyoon tuni asli mucayyoon amma akkana walaleessitu tuni taa waan urgaa haasoftu tun asumarra olti moo ugurii fiddanadha Finfinnee ta'e. Finfinnee ol. ana dhuma argaara yuusimaa asirratti ajaa'iba guddadhu mucattii barakat ulfaadhu Akkaawuntiin asirratti barreeffamaa jira. Warri biyya Arabaarraa kooyinsii bituu hin dandeenye, warri kooyinsii arguu hin dandeenye akkaawuntiin asirratti barreeffamaa jira. Namni barreessaa jiru Siifuu Ilma Ooroo ka jedhuu fi We Are Champions ka jedhudha. Akkaawuntii kana screenshot godhadhaatii please achirratti uummata tuulamaa gargaartu jechuudha. Akkaawuntii sun irratti jechuudha. Amma immoo iddoo suuraa Mubaarak jiru kanarratti kooyinsii 496 jirra. Achirratti waan ugasha. Achirratti kooyinsii nu godha. namni wanni sirraa hidhatte marti naa haa guuttamtu jette mee kooyinii tana dafii Ilaa footoo kaafadhaa jabaadhaati. Footoo kaafadhaa kun akkaawuntii. 500 naa guutamee dafaati mee kan 4,000 hanqatamoo 3,000 hanqataa Inu akkaawuntiin jala jira jool. isinii haa guuttamtu dafaa guutaa Akkaawuntiin jala jira. Iskiriinshuu godhadhaa. dafaa joolle bismillah namni dafee dhaqqabu Mul'ata akkaawuntiin. asirratti wama qabdan darbadhaati dafaatii itti guuta jazakumullahu khairan Okay, amala Ooroo an ergeen jira jette. Dafaaqa warri asirratti waadaa galtan sheriyaat waadaa asirratti kun yoomi asirratti gash yoomi guys ready Yoomi, garanatti gasha. Mubeen Mubarak. hojiitiin kan Mubaarak yaate nurraadhiisi akkaawuntii san nurraadhiisi haa. Please Rakkoon qabu. hayyee nu hojiisa jeeti bar. Laa nan kaasa. Nan kaasa akaafata nu fani footoo inji qamiinsan jikuno. Footoo kaafadhaan tokko. Iskiriin. la isinirratti faa mubee Rakkoon qabu footoo kaafadhaan tokko jabaadhaati. joote si haa guuttamtu joote si haa guuttamtu allahu akbar joote Kuma tokko taf. wannummaan sirraa dhidhatte hundi si haa guuttamtu bismillah wannummaan sirraa dhidhatte Footoo kaafadhaan tokko warri akkaawuntii biyyaa barbaadan akkuma jirutti footoo kaafadhaa jala jira kunnoo. Allahu akbar sini haa guuttamtu wallahi rabbi sini haa guutu muraada keessa rabbi haa qabu Abaaboodhaafuu mul'atu gubbaa'u keesse malee mubee. Gubbaa'u keesse Allahu malee akbar jootee kiyya galatoomi ulfaadhu wallahi duniyaa tee keessa rabbi barakaa si haa kaa'u gubbaa godhe. rabbi duniyaa kee keessa rabbi si haa kaa'u shee ustaaz Hamzaa dubbadhaame Tolee sheekha itti oofaan gasu. la dubbadhaa abshiraa dubbadhaa gizee tokko Komentii eewu miitu godhe komentii Link banaa. wayii fidandeedha. Komentii banaa. Aangoo guutuun qabduun bantu. Hin danda'an beeku akkatti bana. Ifa. انزل تحت نما انغو كومنتي بني تشوفون ندن انزل تحت ربي بركة اسراغ مرادك يا ربي هاغو الله اكبر هجوتك يا ربي تي هاغوت ومسير الله ربي سي هاغوت حاجاتي ربي سي هاغوت بغل الدين من دعائي كجلا الله اكبر بقلت ربي نما اللي بقلا غاري ربي سي هاغو بقلا غاري ربي سران هاباس المان غاري ربي سي هاكل ربي قسي هاداب بكنك ديني ربي قسي هاداب دنيا ربي قسي هاداب حاجاتي مر ربي سي حافظ بسم الله وان قرانا ما جاتا سينا ابوتا فينا كافتي دبتي افدوبا نديبستي والله افدوبا نديبست مجتينا نغلطون ربي سي غلطون فت والرمان حبابوتا كلي اسكي سبو فتح هاتي تنتي سجل ركعتين ابان كي سجل ركعتين وبولين ثاني ركعتين ماشي همزانا دبتني شي همزا كن سكنتا Lakki ittiin waa oofanii sheekha ittiin waa oofanii. جرا اسمي جرا 500 nu hafa guys. Kuma 500 nu hafa. 500 turuu hafa jara keenya jazaakumullaahu khairan. Wanni godhaa jirru warri akkaawwantii gama jalaatiin nu gaafachaa jirtan akkaawwantii lakkoofsaan osoo hin ta'in barruudhaan barreessaa jira obboleessi keenya tokko haa galatoomu isii barruu san iskiriinshuut godhadhaa ummata keenya kan tuulama gargaarsa ummata tuulamaa jetti kunoo footoon akka gartee gama bal'aa kanatti agartan kooyinii miliyoona takka barbaanna miliyoonni takka immoo 500,000 ka Itoophiyaatiin nu tahaa jechuudha gabaabumatti. Amma yoo fagaatte 250 markannee jirra miliyoona takkitti guunnee galuu qabna maaliif jennaan ummanni nun tahiniiuu nam tokko gargaaruudhaaf galgala tokkotti miliyoona tokko guuruuf dila kanan ta'an nuti sa'a 5 asirra taa'u jirra 500,000 qofa qabna jara keenya. Please
Please Oromo. Oromo Rabbi sodaadha. Ummata keenya bira haa dhaabbannu. Ummata keenya haa gargaarannu. Ummata keenya haa gammachiifannu. Ulfaadhaa galatoomaa. Hundi keessan warri as teessanii taabtaab godhaa jirtan. Warri sheer godhaa jirtan. الدال على الخير كفاعله جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام نمني خيري تكررت نما أجيل جاء كنما قديتي جي خيري رتيسن واليامون أرانتنا كنما كوينا دبشا نوخنيت نمني شير نوقد نمني تاب نوقد خنو قفامتي نيان تيتلين غاري تاتي أمتا خنافتي قلبي بريدوك أبانان ربي سيف كتب Rabbi kaati waa kannituuf fadho kaati gartee qalbii gaarii qabaatuuf barbaada. Ammoo yoo bira dhaabbatte moor harkatte obboleessa kee. Amantii teenya keessatti namni saree bishaan obaase jannata yoo harkate namni nama bishaan obaase maal harkachuu deema? Dubbiin dubbii laaftuu mijara keenya. Ummata keenya bira dhaabbannu galatoomaa ulfaadhaa waan dandeessan abaaboo ilillii Daraaraa waan feetan yoo qabaatan mana guddaa gamana taa'u kanarratti nu darba ulfaadhaa galatooma. Yaa galatoomaa namoonni akkaawuntiin ajalatti barreeffamaa jira. Warri seenuu barbaadanii bootaan hin jiru. Ilaa akkaawuntiin ajalatti barreeffamaa jira. Akkaawuntii biyyaarratti gashuu warri barbaadan kun olaa akkaawuntiin jalatti barreeffamaa jira. We are champions ka jedhuu fi we are champions ka jedhutuuni barreessaa jira jechuudha. Kanaatii fi akkaawuntii sun jechaan barreeffamaa jira. Screenshot godhadhaati achirratti nu gashitu jechuudha. Uummanni keenya jechuudha. Ammi gale report isinii ta'a. Uummata bira ga'uuti isiniif ergamaa jechuudha. Kanaaf warri giiftii immoo elaa gargaarsa uummata tuulamaa 1 million coins kan jedhu galii tuqxaniiti sana booda giiftii irratti ergitu jechuudha. Amma gimaash miliyoonii irra jirra amma iyyuu 500 barbaadna jechuudha. Coinsii 500. 500 barbaadna yaa. Thank you. Namuu waan qabu abaaboo qurxummii waan qabu jechuudha. Namuu pushaa godhu namni danda'u. Namni immoo giiftii bituu hin dandeenye akkaawuntii jalaa kana screenshot godhadhaatii jalatti maallaqicha nu gashaa isiniin jenna. Uummata keessan uummata rakkataa gargaara. Sanyii yaada tokko naa dhufe. Okay. Mubaarak. Waanuma gartee profaayiluma kana gubbatti yoo akkaawuntii san barruudhaan akkuma mucaan barreessu jiru nu haa hin bareedu. Hin bareeda silaa osoo akkas ta'e. Akkas nu godhe mube yoo nu dhagaa dhagaa. Barruu kuma takka jettaa kuma takka jettee achi booda barruudhaan akkasii yoo nu keessa hedduu nama gammachiisa. Thank you. Asili. Abadami. Asli fi sheriat shayi dhugu kutaniin saa shayaa nu dhugan dangasa. Mee nu jalaan nu jalaan xiqqaatiin ajara keenya share nu godha. Thank you galatooma. Copy link share godha please. Share nu godha. Mubarak yoo haadha faate haga namni dhufuu xiqqishoo jidduuniin isin kofalchiisa. Waan nama kofalchiisaallee jechuun sila waa gaarii mi garuu keessa gorsa if biraa qabdi. Walaloo shayini jee jennaanuma walaloon takka taniin gaafa dur barreesse takka firraa yaadadhee dhufee sanum akkana kun oolaan. Akkasii maqaamuu bee kanan baanu. Hagam barreessutti rakkoon qabu nan jijjiira waan ta'eef akkasitti buusha godhanu abbaa darbii bakka akkaawuntii iskiriinshuu godhadhaa jabaadhaati. Nan balleessaafani jabaadhaa namni 2,100 footoo kaafadhaa nan jijjiira hagam barreeffamaan fidutti. Hoggaa kana katabdan salaalee begoo adraagoot mahabar jechuudha isinii baasa hoggaanii fi isin nigdi baankii kanarra katabdan jechuu. Okay. Okay, walalicha gaa hin koflinaa warri walaloo barreessan rakkarmatti firraa barreesse yoo la kofaltan firraa hin dhiise. If keessattuu beekeetiin jiranii kofaltanii dhiise. Kofluuf deemtanii fadhu dhiise. Itti fufi lakki itti fufaa. Kofaltanii? Hin kofallu itti fufaa. Haya. Walaloo walaleessaa guranaalii keeysaa obboleeyyan kiyya karaa naga ceelchaa isin nama qaaliidha. Dhiifama jala keenya. Ani yaadan qabaa xiqqoomaan dheereessu
warra as jiruu fi kan jirres hin dhiisu. Kan du'ee dabrellee jannata haa geessu. Kan as tattaa'ullee isin haa milkeessu. Isin kaas jirus isin haa miidheessu jetti. Dargaggoota keenya kan eeggatu hiree. Kan edaaf dheengadda kan edaaf halgadda alaan alaa ture. Dargaggoota keenya kan eeggatu hiree kan edaaf halgadda alaan alaa ture. Jaalattee hin dhabin nuti sin abarre. Jaalattee hin dhabin nuti sin abarre. Haasidaa fi histiin sittin tahin qoree adawwii fi budaa ija isaatti neeyne oowwituu barbaree. Nu isin eeybifne hawwalii isin haa godhu isin xaxxaharee ummata jaalalaa. Ummata jaalalaa ummata gammachuu kan hin qabne balaa. Ummata ismaartii ummata abishaala. Kan walittin dhiigu. Beetiin haleelaa. Isinirraa fagaadhee yoon taa'es halaala. Isiniin jaaladha. Isin naaf qaaliidha. Isin naaf jaalalaa jetti. Maalturraa isinii gadi? Yaa akkuma walaloo biqiltuu walalichi. Iticha gargaarsa uummata tuulamaa 1 million coins ka jedhu irratti gadi qabaatii push godha. Irratti gadi qabaatii push godha. Gargaarsa uummata tuulamaa 1 million coins kan jedhu gadi tuqaatii irratti push godha. Akkaawuntiin immoo jechaan jalatti barreeffamaa jira. We are a champions ka jedhu irratti we are champions ka jedhutuun barreessaa jira akkaawuntii jalaanii. Akkaawuntii sun irratti warri giiftii bituu hin dandeenye achirratti nu ergitu jechaadha. Achirratti nu ergitu gargaarsa uummata keenya tuulamaatiif. Ustaaz Hamzaa dhugaa walaloo arro lakkii biqiltuyyuu baay'ee gattaniirtu. Lakki. Ani akkatti jaanittiin jee malee walaloon biqiltuudha walaloo dhuka qabdu. Walaloo seenaa qabdu. Ergaa dhuka qabudha dhugaa. Ergaa dhuka qabu kan keessanillee kan biqiltuullee hedduu namatti tola dhugaa. An ammarra dhaabbadheetiin jee bar. Warruma amma jiru kanarra dhaabbadheetiin jee dargaggeessa keenya warra gartee galgala telefoona qabatee alaan alaa bulu haa. Akkamii bareeddu maarree bara alaan alaa bulanii bar. Siniif hin galle malee. Warra kanaafis du'aayii godheetitiin ummata jaalalaa ummata gammachuu kan hin qabne balaan je'een. Ummata bareedaa ummata akka aalaa ummata abishaala. Ummata ismaartii ummata abishaala. Kan walitti hin dhiifne dheebuudhaa fi beelaa. Gadi buuti kaa mubee. Mubee xiqqoo gabbuuti. Xiqqisho gabbuuti. Xiqqoo gadi buuti. Xiqquma ishee. Yaa. Akkasii. Achirratti miti. Iddoo amma gadi qabdee irratti. Meeshaan naabs. Itichaa naatu itti hima. Itichaa kiyya bakka amma live pause jette kanarratti tuqiitii. Nuuf irratti ergi akkaawuntii kanarratti akka hamana edanuuf hamana mubaarak seenus kanuma uummata keenya ka tuulamaati. Ka as seenu immoo arguu barbaanna. 1 miliyoona takka arguu barbaannaa jechuudha. Live gooliin teenya ta'arra kaa'inne miliyoona takka. Mubee mul'atu mallee. Gadi buuti. Eeyyee. Thank you. Amma iyyuu mul'atu mubee gadi buuti. Eeyyoo akkasi guys. Haa jara keenya namni isa kutesa. Ammumaan namkum sadii argu jira bar. Uummanni irribatti fiiga bara amma sa'aan gosaa irribaati miti gara keessanitti. Eeyyoo akkasi bakka. Thank you Mubarak ta'ee jedhama. Sanyii si ergeera bakka turattutti kana fayyadame kanatti.
Ya, tole haa ta'u. Guys, push godhaa ka. Push godhaa.